مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا daawwattoota keenya kutaa tokkoffaa hanga shanaffaa barattanii osoo qormaatan darbiin bakka kanaan dhufina qormaatan nama kamiifuu ni deebisna waan ta'eef lakkoofsa keenya irra nu dubbisaa wassalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kabajamtoota daawwattoota madrasaa sabaa ahlan wa sahlan baga nagayaan dhuftan obsi qalbiin dhaggeeffadhu dhaamsa kiyya fudhadhu kun darsii jahaffaa leenjii kitaaba agarsiisaati. Kitaaba agarsiisaa jechuun isa kana agarsiisa afaan arabaa afaan oromootiin. Kitaabni kun kitaabni isaallee nu biratti ni argama. Kitaaba ani barreesseedha. Kitaabni nuti leenji'aa jirru isa kanaa jechuudha. Darsiin har'a barachaa jirru ka jahaffaati. Dhaamsa kiyya qalbiin dhaggeeffadhu duuba. Darsiin tokkoffaan ni jira YouTube madrasaa sabaa irra darsiin lammaffaan ni jira sadaffaan ni jira afraffaan ni jira shanaffaan ni jira achi booda qormaanni ni jira ajajni barsiisaa ni jira barreessi kajoo ni jira dubbisi kajoo ni jira san hunda soon godhin gara darsii jahaffaatti yoo dhufte maana tokko siif hin qabu hubachiisa irra deebi'ee miseensa madrasaa sabaa warra galmaawee barachaa jirus tahee warroota YouTube fi chaanaala adda addaa irraa argee barachaa jirus tahee درسي شنفة هنگا توقفة هنگا شنفة براتني قرماتا قرمتني برسيسان جيسي قبي أفان ربا أدام بافتنير تنسوس نينجدين غرا درسي جهفاتيو دبرتن نموت حروف براتني في معناتو كنكب درسي خنا راكافني صدركا با مالتو با قدا مالتو بي قدا مالتو بو قدا ميم مالتو ما قدا مالتو مي قدا مالتو مو قدا تي دربو غيني جروان تهف warroon ammoo chaanaala YouTube fi chaanaala caammaa Telegrammaa fi adda addaa irraa darsii argaa jirtan kophaa keessan barachuun gonkumaan danda'amu. Kophaa qaayidaa nuraaniyyaa ka alif baa taajee namatti suuqa Play Store irraa ni jira. Garuu yoo sheekni sin gargaarin yoo nama jabaadhu abshir barteetta sadarkaa kanatti darbi سينجدو هنقباتين غنكما هو برون هدو جباتا كنافس مدرسان صباح أن متاخيا جاء جهاف نموتا قرآن دبسو هندن دين يبرسيسو قطائن جرا يورفتني مدرسة صباح تلقوف ساقرتن كنان قلمويتن إن شاء الله أجيجا برسيسان فيديو رسلين جده قوتني قرماتا سند برسا ورقارقا سني كنا بفسني يو ديمنا يرودي هدو قرآن دبسو جيتي يادا اتيان سونو بليان كيا إن شاء الله درسي أصدم تتنخيستي بريسونيس نجرا مالتو بريسين جدا ما هو بدو أجي برسيسا كيتي مالك كته هو بدو درسي تنوردف ثاني وري يوتيوب رتين وردف أجرتن يوتيوب خنا سبسكرايب مدرسة صباح سبسكرايب قد هذا وري خرابراتين ولا أجرتن يوصل دند همه osoo YouTube irraa laaltanii xiqqoo takka waan faayidaa qabu qaba jechaa numaan dhagaadallee hanga amma waan argeessin qabu amri duniyaa waan fayyadu qaba jechaa dhaga'umatti hin jira achirraa yoo laaltan haalaan gaarii ta'a egaa hubachiisa darsii tokkoffaa hanga shanaffaa barattanii madrasaa sabaahitti galmaawes kan hin galmaawunis tokkoffaa hanga shanaffaa kanatti qormaata marsaa duraa kana inumaan sinii kenna galmaa'uu dhabdaniis deebii inumaan sinii kenna lakkoofsa kanarra yoo nu dubbistan gaarii ta'a nu hordofaa hanga dhumaan wajji jiraadha yoo rabbi jedhe ji'a jahannanin antaa etana keessatti namni hedduun akka quraana qara'ee dubbisu abdiin qaba wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh miseensota madrasaa sabaax warra galmaawee fi warra hin galmaawin ahlan wa sahlan akkuma beekamu egaa darsiin kun kan jahaffaati درسين كن كان جهفاتي درسي توقفا خيستي ألف أفان رمو راقبو وجي دبسني درسي لما فا خيستي ألف أفان رمو قبني وجي برني درس دفا خيستي أولي قد دبسني درسي أفرفا خيستي ولا خيسا دبفني درسي شنفا خيستي أف مدالي درسي جهفا خيستي مو دبتشيستوتا أفان عربا جاجة چولا برنوني كن بليان كي يا درسي كنيتي شنون درا أكمن إسنيف دامي أمس ونم بريتش إسنيف دامو بربادو كايون هم قرآن دبسو تهتي أجج برسيسا فدچون درقمتا
namoonni qormaata kutaa shanaffaa booda jiru fudhattanii an dabartaniirta isiniin hin jedhin gara barnoota jahaffaa kanaatti gonkumaa hin dhufina isin fayyadu. Kaayyoon ol fageessu osoo hin taane quraana dubbisuu danda'udha. Bifan isiniin jedhu kanaan yoo sirriitti jala kadeemtan taatan yeroo dhiyootti quraana dubbisuu dandeessu waan ta'eef. Egaa har'aan tana warra afaan Oromoo dubbisuu danda'uuf fakkeenya bareedaan kaawaa warra hin dandeenyeefis sadarkaa qubeerra dabarree sadarkaa qubee baa kana maaltu baa godha maaltu bii godha maaltu buu godha isa jedhu itti darbuu yookiin immoo sadarkaa qubee dubbisuutti hojii dabarraa jechuudha. Egaa buleen kiyyaa akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoodhaa keessatti dubbachiistonni shani isaanis A, E, I, O, U jedhamu. Qubeen tokko yoo aan isa biratti dhufe qubeen sun yoo baa tahe baata, yoo maa tahes maata, yoo naa tahes naata. Yoo een isatti aanee dhufe yoo qubeen sun baa tahes beeta, yoo qubeen sun naa tahes neeta dubbachiiftuudha waan ta'eef. Yoo qubeen sun taa tahes teeta. Qubee afaan Oromoo tokkotti iin yoo aanee dhufe qubeen sun yoo baa tahe biita, yoo maa tahe miita. Kanatu olii fi gadi godha jechuudha. Qubeen kun oodha. Qubee afaan Oromoo dubbifamaa tokkotti dubbachiistuun oo kun itti aanee yoo dhufe qubeen sun yoo maadha tahe moota, yoo faadha tahe foota. Akkuma kana qubeen uutis qubee afaan Oromoodhaa tokkotti yoo aanee dhufe qubeen sun yoo maa tahe muutaha, yoo faa tahe fuutaha, yoo saa tahe suutaha jechuudha. Duuba bolayan kiyya bifuma saniin afaan Arabaadhaa keessatti dubbachiiftoota hanga sagaliitu jiru. Hanga sagalii gaafan jedhu afaan Oromoo keessatti yoo butuu barbaadde isaanuma kana lama lamatti goota. Afaan Arabaa keessatti immoo habutu habiraadhaatu jira. Mee sagalannan san keessaa marsaa duraarratti habutuu fi hajabeessu oo godhu dhiisnee warroota hundee tahan afran dubbachiistoota qubee afaan Arabaadhaa wajji ilaallaa jechuudha. Viidiyoo irraan dabarsinii seeraan daawwadhu. Mee fatahaa, kasraa, dammaa fi suknaa haa ilaallu. Isa kan itti dabarra. Obboleeyti. Sararri xiqqaan asirra jiru kuni fatahaa jedhama. Sararumti kun yoo jalaan tahe kasraa jedhama. Qubeen kun baadhanii beeytu. Baarratti fakkeenya isinii kennaa jira. Inni asirratti maramtuun akkana dabartuun tun immoo dammaa jedhamti. Zeeroon kun immoo suknaa jedhama. Duuba obboleeyyan kiyya maal bakka bu'anii akkam godhanii isa jedhu wajjin halaallu. Fathaan qubee kamirra yoo dhufe bakka A bu'a. Bakka dubbachiiftuu A. Yoo miimirra dhufe yoo miimirra butaan kun jiraate miim sun maata. Yoo nuun irra butaan kun jiraate nuun sun maal ta'a? Naata. Butaan gubbaa kun jechuudha. Yoo jiimirra butaan gubbaa fathaan kun jiraate maal ta'a? Jaa ta'a jechuudha. Yoo baarra butaan kun jiraate maal ta'a? Baa ta'a jechuudha. Fathaan qubee dubbachiiftuu A bakka bu'aa jechuudha. Ganaa waan barreessitan qabdu bakka barreessaa isiniin jedhee barreessitu obsaatii dhaggeeffadha. Inni kun kasraa jedhama. Akkuma isa kanaati garuu jalaan butamaa. Wanni inni dubbachiistu qubeelee kanaan dura baranne kamuu dura yoo dhufe bii godha. Fakkeenyaaf qubeen kana jala baa jala waggaa dhufe bii taheemi. Maa jala yoo kuni butame miita. Nuun jala yoo kuni butame niita. Haa jala yoo kuni bitame hiita. Jala butamuun hii bii sii shiidi. Fakkeenya fudhadhu itti fufigaati. Inni kun dammaa jedhama xiqqaan gubbaa jiru kun. Dammaan kun qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo yoo ilaallee uu bakka bu'a jechuudha. Waan uun daleeyduu dalaga. Fakkeenyaaf dammaan kun baarra ka jiru. Dammaan kun baarra ka jiru waan ta'eef qubeen baa kun maal ta'a jechuudha? Buuta jechuudha. Okay. Qubee miimiirra osoo dammaan taa'ee miim maal ta'a?
muuta. Jiimirra osoo dammaan taa'ee jiim maal ta'a? Juuta. Dammaan odoo shiin irra taa'ee shiin maal ta'a? Shuuta. Dubbachiistuu jechuun isa kanaa jechuudha. Okay. Gara itti aanutti haa darbinu. Irra butaa yookiin suknaa. Afaan Arabaatti suknaa jedhama. Afaan Arabaatti suknaa jedhamti zeeroo tana. Yeroo takka obboleeyyan kiyyaa bifa kanaan osoo hin taane bifi ishiin ittiin dhuftu bifa addaatiinis akka itti dhuftu ni qabaatti. Mee wajji haa ilaallu. Yeroo takka suknaan tuni akkanatti osoo hin taane zeeroo taatee osoo hin taane akkana taatee xiqqoo taatee diimaa tana ni agartaniimi. Xiqqoo taatee yeroo itti dhuftus ni jiraata jechuudha akka tanaa dhaalaa kana. Akka ishii tanaa taatee xiqqoo taatee asirra yoo teesses suknama jedhamti asirra yoo teessee jechuudha. Haa ta'u suknaa jechuun ishee kana hojiin ishii maali yoo jenne irra butaa ta'a. Ab, b, m, sh, s, t, h. Amma fakkeenyaaf irra butaa afaan Oromoo keessatti. Fakkeenyaaf ab tara yookiin fakkeenyaaf ardi raan kun irra butaadha. Ra hin taane ri hin taane ru hin taane irra butaa ta'a miti. Akka irra butaa ta'u yoo barbaadde ishii tana irra gootaa jechuudha. Okay. Mee qubeelee afaan Arabaadha akka fakkeenyaatti qubee 3 yoo fudhanne fathaadhaan jalqabname. Kasraa itti aansinaa kifdaa yookiin kasraa darsii as deemu keessatti itti aansina insha Allahu ta'ala. Mee ammaan tana fathaa fakkeenya yoo fudhanne fathaan isa kanaa jennee jirra. Ishii gubbaadha tana. Miimirra yoo fathaan jiraate miim maal taha? Miim fathaa maal taha? Maa. Nuun fathaa maal taha? Naa. Faa fathaa maal taha? Faa. Insha Allah obboleeyyan kiyya fakkeenya kanaan bakka barsiisaan barreessaa isin jedhe naa hubadhaa. Amma barreessaa isin jechuuf hin deema. Barreessaa isin jechuuf hin deema. Bakka naan barreessaa isin jedhe kana barreessitanii barattoonni kiyya akka fiddanii na gammachiistanis abdiin sinirraa qaba. Okay. Kuni aliif, kuni baadha, kuni taadha, kuni taadha miti. Fathaa irra yoo keenya, fathaa yoo irra keenya, fathaa yoo irra keenya, fathaa yoo irra keenya akka fakkeenya kanaan dura baranneetti maal ta'a? Aliif kun maal ta'a? A. Baan kun maal ta'a? Ba. Taan kun maal ta'a? Ta. Saan kun maal ta'a? Sa. Okay. Jiim osoo jiraatee kun irra taa'ee maal ta'a? Ja. Haan kun yoo irra taa'ee maal ta'a? Ha. Haan yoo kun irra taa'ee maal ta'a? Ha. Irra butuun kun fathaa jedhamaa. Jecha san bakka A bu'ee dubbachiisa. Miseensota madarsaa sabaa sinigaleera jeetii yaata. Egaa ajaji kiyya guyyaa har'aa hangana barreessaa miti. Aliifii kaastanii hanga macarrashii aliifitti fathaa irratti gootanii naa barreessitu. Isinuma gargaara. Isinuma gargaara. Ni beektu silaan gabayaa daftarii qabaadhee daftarii narraa bitamee jennaan milkaa'uufi miti. Isinuma milkeessuufi hanga dandeetii kiyyaa waan ta'eef darsii jahaffaa har'aa keessatti aliif irraa kaastanii hanga hamzaa yaa wassalaam geessanitti barreessitanii kana irra keessu. Fakkeenyan sinii kenneen yeroo kana irra keessan maal ta'a? Nuun irra yoo fathaarra keessan maal ta'a? Naa ta'a. Maaltu immoo ni godhasa jedhu darsii as deemu keessatti wajjiniin khabarannu ta'a. Darsiin as deemu gaa hedduu jira. Kitaabni bifa adda addaatiin hedduutu jira. Bira ni geenya wajjumaan bira geenya insha Allahu ta'ala. Nun maaltu godhaa? Ni maaltu godhaa? Buu maaltu godhaa? Wajjin itti deemna insha Allahu ta'ala. Daawwattoota keenya marsaa kana aliif hanga dhumaadhaa insha Allahu ta'ala. Barreessitanii naa ergitu. Warra kana dura aliif barreessanii jirtanis har'a fathaarratti gootanii naa ergitu. Naa qaraatanii sagaleedhaan yookiin viidiyoo waraabdanii naa ergitu. Sagalee nagaa qaraatan akkam jettanii naa ergitu qalbiin dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti. Yoo ajaja barsiisaa qabaatte daftee quraana barta. Akkam jettanii naa ergitu. Aliif irraa hanga dhumaa barreessitanii tanarra buttanii naa ergituun fathaa jedhamti. Waggaammoo sagaleen jala naa ergitan. Aliif fathaa ba fathaa ba taa fathaa taa saa fathaa saa jiim fathaa jaa wagga jiraate. Itti gootanii naaf ergitu. Hedduun sin jaaladha. Wajjin qur'aan xumurree ka gammannu rabbiin nu haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi وبركاته. سبسكرايب gochuun dagatin sababa keetiin namni qur'aan qara'uu malaa share gochuun dagatin.
مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا